Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkami nagaa alhamdulillah. Obboleettii teenya tana asitti madaamii hojii walii galuu hin dandeenye innis maal seetanii isiin nagalchii gara biyyaa jetti Itoophiyaa jetti. Birri ofii ol fuutee itti kenniti jechuudha. Birri kiyyaanii tikkeetti naamurii nagalchii jettiini madaamitti garuu mijattiin seeraan ittiin haasofne jechuudha. Itoophiyaa jetti jechuudha. Madaamtitti illeen ishee rakkoon qabu si galcha garuu dursa haadha keetitti dubbadhu hodhu bilbila haadha keetii dubbisi heloo jedhiini dubbisi jettiin mijattiin immoo ani bilbila hin barbaadu biyya nagalchii jetti. Mijattiin akkasitti fakkaatetti bilbilaan haasa'ii malee maal gootaa galta bilbilaan dubbisii hin yaaddee waan jettu seeti ani galuu barbaada malee bilbila hin barbaadu jettee mijattiin. Madaamittiin immoo si galchaa hin galtaa hodhu haadhatee dubbisii kalmi ummuchi jettiin jechuudha. Haadhateetitti haasa'ee haatitee akkamitti beekti ishii dhufuu kee yoo itti hin haasofne eerpoortii seenuu kee akkamitti beeyte haati kee achiisi fuutii dhuftee jedhaani jirti jechuudha. Dursa hodhuu haadhateetitti bilbili jennaan mijattiin ani bilbila hin barbaadu hodhu birrii kiyyaan nagalchi jetti waddi Itoophiyaa malee waan biraa hin jettu jechuudha. Mijattiin tun asirratti sagalee waan irraa cufeef duubaan sagalee quraanaattu jira waan ta'eef naan heeyyamu yuutuubni saniifin sagalee irraa cufe jechuudha. Yeroo jarri wajjin wal karakkaranii. Obboleeyyan kiyyaa ijoollee haaraa reefuu biyyarraa dhuftanii afaan hin baratin haaraa jechuudha. Dursitanii gaafa biyyarraa baatan dhufamsiistanii dhufuu qabdan. Wanti hundi akkasiin mudatu. Afaan hin beeku, afaan beekuu dhabuu kiyya faga afaan baradhutti waa meeqatu na mudataa jettanii dursuma itti yaaddanii waan na mudatu san obsaan dabarsuun qabaa jettanii dursuma itti yaaduu qabdan jechuudha. Odoo biyyarraa baatanii dhuftanii asitti hin cinqamin biyyaallee dhuftanii waan qabdan hunda gurgurtanii dhuftanii kisaaraa keessa galtanii gara biyyatti deebi'uurra maatii keessa waan qaban gurgurchiistanii dhuftanii gara biyya ofirra deebi'uu irra jechuudha. Rakkoon hedduu akka biyya namaa kana keessatti nama mudatu ulfaatinni dalagaa jira. Ijoollee azaa nama godhutu jira. Warri manni ijoolleen jirtu jechuudha. Ijoollee waa balleessu jira. Waan isin amma qulqulleessitan ammuma tana irra deebi'anii xureessitu jira. Kun akka jiru ufamansiistanii dhufuu qabdan jechuudha. Haga afaan barattanitti keessaayyuu chaalenjii hedduu dabarsitan jechuudha. Waa hedduutu isin mudata. Daa'imman sanuu malaan sobanii sossobdanii akka waan balleessine irraan dhoorguuf haga afaan barattanitti baay'ee isin rakkisa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya osoo biyyaa hin bahin haga afaan baradhutti waan qunname hunda hin dabarsaa. Ijoolleellee yoo azaana goote ijoollee sanillee hin danda'a jettanii akkasitti ufamansiisuu qabdan jechuudha. Yoo kana hin taane immoo waa hedduutu isin mudata. Kaayyoo baataniif addaan kuttanii gara biyyaa na deebisaa jechuutu jira. Kun akkuma obboleettii keenya kana. Obboleettii keenya kana madaaminsi nama gaariidha osoo tokko taate kanaa hin gootu jechuudha. Ani yookaan birrii kafaleessi fidee akkas osoo hojii hin hojjetin yookaan osoo kontiraata kee fixeen akkamitti gara biyya si deebisatti tokko kan daddarbitu jira. Madaamin kun nama gaariidhaayyuu akkuma argatan viidiyoo waraabsisaa jechuudha. Viidiyoo kan waraabu nama biraa kan itti haasa'u madaamisiiti. Ishee rakkoo hin qabu maafi mushkila ana booddisitu biyaa bis inti yoo di kalme telefoon jedhaani jirti jechuudha. Haadha kee dubbisi kalme ummuchi jedhaani jirti. Mijattiin bakka kanatti bakka boo'uuf taati imimmaan hin huhudha. Beeytaniire haga afaan barattanitti wanti hundi akka gizee biyyarraa hin dhufna jettanii sanii miti yoo dhufan waa hedduutu jijjiirama waa hedduutu ulfaata abdii nama kutachiisa jechuudha. Maaltu biyyarra na baase isin jechisiisa waanuma baastanii dhuftaniyyuu osoo hin deeffatin abdii kutattanii gara biyyaa deebi'u malee kan jettan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya dursaati itti yaadaati bakka afaanii kanatti wanni isin rakkisoo jiraate mana keessatti
Isiin nama gaarii taatee amma ijoolleen keenya baay'een isaanii madaamni isaanii nama gaarii taatee sababa ijoolleen isaanii waa balleessaniif sababa dalagaan baay'atuuf kanumaa himachuu sodaatanii yookaan dubbachuu sodaatanii kanaaf abdii kutatanii garuma biyyaa deebi'uu naa wayyaayyuu kan jedhan hedduutu jira jechuudha. Sittoonni isiniin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya maal gootanii warri afaan hin beekne fira keessan haa ta'uu nama fedhe haa ta'u namni fira biyya arabaa keessaa dhabe hin jiru kisee amma kana jechuudha. Nama biyya namaa keessa ture nama afaan arabii danda'u nama sanitti bilbilattanii wanna barbaadan jechuudha. Wanni mana keessatti yookaan dubbachuuf garuu afaan wallaaltan wanni isin rakkisoo mana san keessatti yoo jiraate nama fira keessanii warri biiroo silaa dantaa gootee bilbila namarraan kaastu nama fira keessanii haa ta'uu nama beeytanis haa ta'uu itti bilbilattanii waan akkanaan barbaade madaamii xiyyatti waan akkanaa naa himi afaan arabiffaatii yoo jettanii namni sun itti isin himuu danda'a waan barbaadan san waan isin rakkisisan argachuu dandeessan fooyyeffachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa sababa afaan wallaaluutiif sababa adda addaatiif abdii kutattanii kaayyoo baafataniif addaan kuttanii gara biyyaas hin deebiinaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa ammasitti madaan kun dhugaa nama gaariidha. Ishee rakkoon qabu dursii ani si galchaa haadha kee dubbisii akka dhufaa jirtutti miidhagan isiin jechaa ni jirtu amma bakka isinis darqamsiisaa hin jirtu. Jettiin immoo bakka hirir jettee ani bilbilumaanuu haasawuu hin barbaadu bilbilaan haasawuun barbaadu qaamaan galuu barbaadaadha kan isiin jedhaartu micattiin akkasii obboleeyyan kiyyaa kanaaf waa hunda dursaati itti yaadaan isiniin jedha.